warroonni gestii namaa jala seentanii follow na godhaa jettanii gestii namaa jalatti yeroo keessan gubdan tokkoffaan dogoggorri guddaan isin bira jira. Dhaggeeffadhaa, namni battala sanatti follow sin godhee isinirraa deeffata. Follown keessan hin guddatu. Sababbaan guddaan follown keessan isin jala hir'ataa deemuuf tokko kanaafi. Dhaggeeffadhaa, guyyaa afuriin dura viidiyoo kana hojjedheen ture. TikTok new future keessatti viidiyoo hojjedhe jechuudha. Ilaala, nama 244 ilaale. Namoonni follow na godhan immoo namoota 16,000. Cal jedhaatii viidiyoo keessan TikTok new future keessatti viidiyoo keessa waraabaa. Naman kadhatina hojjedhaati argadhaa. Viidiyoo kana copy link yeroo 5 taasisaa. Waan haaraa gama koorraa yoo barbaadan namni mana kanaaf haaraa taatanii viidiyoo kana balleessaa follow godhaa, like godhaa, share godhaa, copy link godhaa, repost godhaa. Waan haaraa guyyaatti isiniif gadhiisa. Viidiyoon keessan akka inni isiniif ilaalamuu fi challenges immoo naaf hojjedhu warra jettan challenges isiniif hin hojjedha. Karaa kanaan qophiidha. Kanaaf viidiyoo kana share godhaa hundi keessan. TikTok new future immoo fayyadamuun ni isinaa.